بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كبجمت قبلتيوان كنكو مسلمة شمرني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتنا جايا بكا اسم جرتنت نجاني ربي اسم ولين حتى أونجل أمسكوا بيارا قبلتيوان كنكو شمرني. كان بلتي إجارة هجراني في كان بلتي إجاروف كرفول رات كان يقبل ما ترى الدايس هنيف كبر ديال ما ترى ويارا كبر دفع كان بيك ويارا تيسو كان بيك نمو أكير رابرة توفتا ما ترى كوبي سكنتا كنا حق أبا منا هذا والرئيس ركبو جل أبا منا هو هذا منا راح كان كبو هاتي وراو أبا منا شير راح كان كبوي مالف كان كيني كفر بتيجي بس إن شاء الله فدينا رب الدين gama shamaraniitiin bulti kullaa fi gatii jiruuf mata duree tokko faa godhachuudhaan kan keenya dursee fidee inshaa Allah kutaa lammaffaa keessatti itti fufna. Egaan mata dureen qophii sagantaa kanaa haqa abbaan manaa haadha warraa isaarraa qabu jedha. Irra hedduu keenya biratti haqni abbaan warraa keenya nurraa qabu dagatamaa jira. Isa kanaan wal qabatee quraanaa fi hadiisa irraa wal yaadachiisuu ta'a. Maarreegaa erga quraanaa fi hadiisa keessatti haqni abbaa manaa fi haadha manaa dubbatame meeqa keenyatti hojjetaa jira? دورا جروان كناتي وصوين سنين دورا حديث إجوان كناتي ولي الهلال. حديث عبد الرحمن بن عوف الراودي فبكيسة إرجام ربي صلى الله عليه وسلم مال جرني إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. حديث كان الراء وانت بتخبنه وأطاعت زوجها كان جت يوفلني وادا أبا والرائش إيدي كان جاءتها حكا أبا مناجتون حكا أبا والراكينيا واللالون دهنجا ربي تلو دبر ساجر حكا أبا والراكينيا واللالون أبارس ملايكاف نتاهي ساجر يروح الدون تشامرن حكا أبا مناكينا نراقبو وبتشو لبون مرتيقر هاقرا مرتيسين توكوفا أبا مناكيا مالتون الرائي قمها جني يادو دم أبا مناكيا حكا نراقبو إنقبو جني ياد وفي كينا قرو حكا سراقبها جني كان سدور سسمتا إنيو حكا نراقبولات نتجد يوسوهن تانيتي ربي تقرأ نسات الدبتي أكسمس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كيت دبتن حديث أرمان ليرا وان هدوه والنججون كان اتيانو مو يوصل كايو كباني يرو بلتي إجارو أكوان كايون سون فشلايت إسني برادي بنا يو كان بلتي كوفرات تيجيفن بلتي كوفرات تيجيفن جتشوكي يوسوهن تانيتي dubartiin akkuma dhiiraa kaayyoo qabaachuu qabdu. Kaayyoo sana immoo galmaan gahuu qabdu. Bultiin kaayyoo kee galmaan gahuu irraa sin daangessu. Karooratti baasni yoo adeemte waa hunduu galmanii gaha jechuudha. Bultiinis immoo kaayyoo keessa yoo jiraate bultii kee sana galmaan gahuudhaaf haqa abbaan manaan keessirraa qabu yoo eegde jette bultii kee galmaan si gaha jechuudha. Kabajamtoota obboleewwan kan koo musliimaa sagantaa kana keessatti akkuma armaalootti isiniif ibse mata duree haqa abbaan warraa haadha warraa isaarraa qabu quraanaa fi hadiisa rasuula sallallahu alaihi wasallam akkasumas kitaabota garaagaraa irraa fudhachuun sagantaa kana keessatti fedhinnaa rabbiitiin kutaa tokkoffaatti qooduun isiniif dhiyeessuuf qabadhee argama. Turtiin keessan hanga xumura sagantaa kanaatti na waliin turaan isiniin jedha. فروحنا قد تلفا كمثل الأرض والنبت يا أملي ويا سكني أنسي وملمتي يطيب العيش مهما ضاقت الأيام حق أبا منا حدا والرئيس الراكب amantaa islaamaa keessatti haadha manaa isaarraa haqi abbaa manaa qabu inni tokkoffaan ajaja isaa fudhachuudha. Kana yeroo jennu abbaan manaa yoo haadha warraa isaa ajaje haqa isaa guutuun dirqama. Yoo waan ajajni isaa sun shari'aa islaamaa keessaa kan baasu ta'ee fi waan isheen hin dandeenyetti kan ajaju taate ajaja san guutuun isiirra hin jiraatu. Ajaji shari'aan alaa yeroo jennu fakkeenyaaf kanneen akka salaata dhiisuu yeroo isiin haidiirra jirtu hajaab ishii waamu akkasumas qaama saala malee quunnamtii saala raawwachuuf ajaju kanneen akka muuziqaa dhaggeeffachuu waan macheessu dhuguu fi kan kana fakkaatanitti kan ajaju yoo taate ajaja san guutuun isiirra hin jiraatu. Ergamaan rabbii salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi akkana jedhan laa taa'ata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq dilii rabbii keessatti ilma namaatiif tole jechuun hin jiru jedhan. Ibn Hajar rabbi rahmata haa godhuu fi akkana jedhan yoo abbaan manaa haadha manaa isaa dilii yookaan macsiyaa keessatti ajaje diduu qabdi.
yoo irratti dirqeemmoo ma'asiyaan isarra jirti jedhan. Kanaaf ajajni abbaan warraa kan tole jedhamu waan ma'asiyaa hin ta'in qofarratti jechuudha. Inni lammaffaan yoo quunnamtii saalaatiif ishii waame tole jechuudha. Haqni lammaffaan yoo abbaan mana haajaaf ishii waame tole jechuun fedhii isaa guutuufidha. Kun kan ta'uufi badii adda addaa irraa isa eeguuf, waan akka zinaa irraa isa eeguuf, diinii isa akka eeggatuuf, akkasumas ibaadaa irratti isa gargaaruuf. Yeroo hedduu irra hedduu keenya biratti haqa abbaan manaa keenya nurraa qabu bakka kanatti wallaalla. Abbaan manaa keenya haajaa isaa guutuufi keessatti yoo nu waame akka waan kun haqa isaa keessaa hin taanetti ilaalli kan dinnutu jira jechuudha. Yeroo kana abbaan warraa keenya rakkoolee armaan oliitiif saaxilamuu danda'a jechuudha. Bakki nuti itti diduu dandeenyu fakkeenyaaf yoo haydii irra jiraanne, yoo deessee dhiigni da'umsaa irra kan jiru ta'e tole jechuun ishiirra hin jiraatu. Kana alatti garuu yoo waame diduun ishiirra hin jiraatu jechuudha. Mee hadiisa armaan gadii haa fudhannu. Hadiisa Abaa Hurayraa irraa odeeffame keessatti ergamaan Rabbii sallallahu alayhi wa sallam maal jedhanii idhaa da'a ar-rajulu imra'atahu ilaa firaashihi fa'abat fabaata ghadbaana alayha la'anatha al-malaa'ikatu hatta tusbih. Yoo namichi haadha manaa isaa firaashaaf yookaan quunnamtii saalaaf waamee didde itti dallanii halkan sana bule malaa'ikaan hanga bariitutti isii abaartii jedhan. Rabbi najaanu habas ikhwaati fillah. Akkasumas Imam an-Nawawiin kitaaba isaanii Sharh Muslim keessatti hadiisa armaan olii ilaalchisanii yeroo ibsan yoo abbaan manaa isii haajaaf waame yoo rakkoo shari'aan keesseef yoo hin ta'in diduun haraama ta'uu hadiisni kun nu ibsaa jechuudha. Kanaaf haqa abbaa warraa keenya nurraa qabu keessaa isa tokkodha jechuudha. Haqni sadaffaan sooma sunnaa hayyama abbaa warraa malee soomuu dhabu. حديث أبا هريرة رضي الله عنه ترجمة الرب صلى الله عليه وسلم مال جدني لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. حديث أبا هريرة رضي الله عنه ترجمة الرب صلى الله عليه وسلم أصو أبا مناك إجرو صوم إشي هنته يهيا ما إسحاق بات ماليج لنجتشر. هذه ورا صوم سنة صوم وصوجرتو أبا ورا في شيء بربادي صوم إسيكون الرابدي دلي يوكان معاسيان الرهين جروج الأولمون يجتشون. إمام مالك أكجرتي يو أبان ورا سوما كهيكتوا على ورا إسار ربرباد سويرون سوما إتهيكان جهو لبه إسجالتي سوف هيكو قبدي. هكني أفرفان منا هيما إساملي بهو ربود. ربي القرآن إساكي ستأكم دبتي وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى جلجون. من كيسا كيسة آجلين وجج ربي كي سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب إساني كان مجموع الفتاوى جرمو كيستي أكنا جلان هيما أبا منا ملي منا بهن أركما دا يو كان هيما إسا ملي كان باتو تاتي كان أجج أبا منا إسي ددو كان ربين ددو جرمتي كان مليس أدهبي ربي تيبساق إلو سي جران أي كان أخواتي في الله وانت قرآنا في حديث إرال له بنو هاتي منا ربك أمانتو منا أبا منا إسيتي هيما إسا ملي منا هن باتو كان جرو بارانا ججور Haqni abbaan manaa keenya nurraa qabu keessaa inni biraan hayyama osoo inni hin godhin nama abbaan manaa keenya hin jaalatu jennee yaadnu mana seensisuu dhabuudha. Hadiisa Abaa Hurayraa odeesse keessatti Rasuulli sallallahu alayhi wa sallam dubartiin osoo abbaan manaa qe'ee jiru soomuun mana isaa hayyama isaa malee hayyama gochuun isii halaala hin tahu jedhan. Kanaaf nama abbaan manaa keenya tokko nuuf hin hayyamne mana keenya keessa seensisuun haqa abbaa manaa keenya keessaa tokkodha jechuudha. Bakka kanatti wanti nuti hubachuu qabnu akka beeksonni diinii tokko jedhanitti nama abbaa manaa kiyya yoon seensise hin jibbu jettee yaadde seensistus rakkoo hin qabu jedhan. Haqni ja'affaan abbaa warraa waan hin dandeenyetti dirquu dhabuudha. Inni kun yeroo hundaa hanqinni kun nurratti argama. Waan agarre hundumaa waan ija keenyatti tole hundumaa kananaaf bitii kananaaf godhi jennee dirqisiisuu waan xiqqoo inni qabu jaallachuu waan inni hin qabneef godhi jennee liqaaf saaxiluun nurra hin jiraatu jechuudha. ربي قلت القرآن ساكي ستمال جدا لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه سيجعل الله بعد أسر يسرا ورك بينيا بل لا أبوك بينيا إسات الراحة كنو نمني إسات دباتي أمو والربي كني في الراحة كنو وربي واهن كني في التهندر كوجر ججر وان دينيون إسا غرغار ولي فيارني كنو أولي إلى لوليسني ولين جراتشون كرومنا حديث أبا هريرة رضي الله عنه كيست يرجم ربي صلى الله عليه وسلم الجاني انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. يرجم ربي صلى الله عليه وسلم حديث كيست نما إسني قديم لي كان إسني أوليه الله لنا كن إما ربي تفتش أبو تجاري أجدا كناف وربي نفكني هاتقاتو ها قدرتو تولي جنة فلني
abbaa warraa keenya cinquu dhabuun haqa isaa waan ta'eef jechuudha. Kabajamtoota obboleewwan kan kanneen haga ammaatti na caqasaa nafaana turtan sagantaa haqa abbaa warraa keenyaa jedhu kutaa tokkoffaa har'aaf asumatti goolabadha. Inshaallah fedhinnaa rabbiitiin kutaa lammaffaa qabadhee isiniif dhiyaadha. yoon dhugaa dubbadhe rabbiif rasuularraati sallallahu alayhi wa sallam, yoon dogongore ammoo nabsiyyaa koof shayxaanarraati. waan beeknurraa wal habarsiifannu jedha. sagantaa itti aanuun haga walitti deebinutti tika rabbii keessanaaf tura. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت حبيبتي أنت زوجتي، أنت حبيبتي أنت، أحبك مثل ما أنت، أحبك كيفما كنت، ومهما كان مهما صار، أنت حبيبتي أنت زوجتي.